Sitti Yeroo maala si mul'ata kenna hadiisa sana yeroo baasti siin Aye. callisa. Hadiisa sana irra kaa'i siin callisa. sitti mul'ata kun Irra kaa'i. ela Hadiisa sila irra kaa'i siin jedhe yeroo sana si callisa. Hadiisa jalqabaa irra kaa'i. sitti mul'ata kun Hadiisa jalqabaa irra. Hadiisa mul'ata. jalqabaa irra kaa'i siin jedhe. Hin mul'atu hadiisa jalqabaa irra kaa'i. sitti mul'atu Dafi. Isa Hin kijibde mul'atu irra kun. kaa'i dura. Isa hin mul'atu natti isa kijibde irra kaa'i. kijibaan hadiisicha malee namitti Adi- beektamni Isa jalqabaa irra kaa'i please. Allahu Akbar. Obsa. Mee sanillee godhi kanatti illee sii darbanii santu murii kanatti darbi kanallee kaayadhu hin dhiisanii dhumara sii waliin haalaalanii kijibaan qoy kijibaa tokko Dura jalaa muree lola kijibaa booddee tokko deebi'u dhaggeeffatu inni yaara darabee naa kennaaka sii kennina achi deebi'ee santu murii sanatti darbi. Irra hin darbin. Isa amma fidde sana hadiisa jalqabaa xumurree darbina. Isarra kaa'i. Waa'ee waggaa Ashaar. jaattiin furu waggaa jaattiin furu naa tokko miti re Irra kaa'ee. waggaa Hin jaattiin fudhate jedhee irra furu Himna yaan dubbisne naa dubbisiifte hadiisa sana. sii dubbiseen kee amma sii deebisu rash isa sii dubbiseen kee amma sii deebisu Amma dhumaatti naa dubbisa hadiisa sana. oobsa Keeyyata tokko hadiisa tokko fixuu dadhabaa namni hadiisa tokko dubbisna seeraan naa fiti. aan ergaan barbaadu malee maatti godha kan biraan Rakkoon hin jiru ani immoo nan barbaada kaa. Kanaafuu naa dubbisi ragaa fidde xumuri. kunu sii dubbise sii ga'u maali jedhe ilaa amma sitti mul'ata Dhumaatti dubbisi nu hiiki. sitti Dubbisi mul'ata nu hiiki. sitti mul'ata Dubbisi nu hiiki. Dubbisi nu hiiki. dhaggeeffadhu gaa Ayyee. that the prophet married her when she was 6 years old. 6 years jettee amma immoo 6 jedha boo. Ayyee. Itti fufu. Maalitti fufare kun waggaa jaatti fuudheedha. Kana lala maal sii godhu? Itti fufi dubbisa. Itti fufi dubbisi gadi bu'iti. Itti fufi fixiinsiin jedha hadiisa kana dubbisi. Maa sodaata hadiisa dubbisuu ingiliffaan beekan. Isa immoo itti fufita. Isa Gadi immoo buusi itti dubbisi aboo. Gurbi Maaliif keessa akkuma sitti mul'ata hadiisa waan seekti jettu siikti jedha shi fiix. Ingiliffa si barsiin Maa viidiyoon jira boortii fi miliyooniin seeksis jettee dubbiste. Seeksii fi isa siiksii walitti jette ani sitti himnaa sirreeffatti borfinna walitti qabee maal waraabamaa irra sagalee kee abbaa kiyya. Isa nuti dibeen. Eessa amma dubbisitu muri? si dubbiseera bakka hanga yoo fudhate fudhateettiin immoo kutaa biraan si baasa dhaggeeffatu. Umuri ituma ammaa xumuri maal ati maa xumuruu sodaatta ingiliffa? Maal Si ijoo? xumureera maanni. Qoy kutaa biraan si baasa. Xumurre. Siin baasa. Ishi nu si dubbisnu yoo si baate nuti si dubbisee naannoo hiiktamee si dubbisna. Naan Akka seeksii dubbisi. minaa nuun jechuudha nuti si dubbisu wayya. Naan dubbisi. Abdulfattaa Gashi taate awwal seeksii gurra nu dhukkubsaara mucaan. Abdulfattaa Gashi nu faayee Anas si dubbisa yookaan Abdulfattaa si dubbisa irra keenye mee nu hiikati morga dubbisuu sodaatte. Awwaalessi kun qabu sitti kenneera waggaa jaatti fuudhee kalaas kan biraan si baasa yoo barbaadde. Waa'ee Uummata dhageessanii ilaala namni dhaqa kikibu deebii isa jedhani ilaala namni dhaqa darbu deebii isa dhibaa jedhani maaliif jennaan otoo dubbisee xumuree jiraate ofii ragaa akka ofirratti bahu waan beekuuf jecha dubbisee hin xumuru